eenyu ta'uu danda'a? Anis yaaddoo koo guddaan isa kana miti. Jalqaba yeroo kiyyoo keessa si galchaa ture irraa kaasee namni biraa kan arfan keessan beeku jira jechuudha. Akkas ta'a. Waan kana eenyutti himteetta? Nama kamiyyuu amanuu waan hin dandeenyeef si qofaatti hime. Anaanii akkamitti na amante? Inspektar Simboon akka naan jettettis ta'e akka namanattis namni ta'e garuu anas Hirees Beekaas Dr. Ebbaas jalqabarraa kaasee namni beeku jira. Ati yeroo dhiyoo booda dhufte. Kanaafuu beekuu dhiisuu dandeessa. Kanaaf eenyuun shakkita reemmati? Rasiibii boqonnaa 11 qaan The Pursuit of Wisdom kallattii yoo hiiknu ogummaa barbaadu yookiin ogummaa faana dha'u yoo ta'u boqonnaa kana keessatti wantoota ijoo ta'an mirgaa fi dirqama dhala namaa ethics and morality walumaa galatti democratic value ilaala jechuudha. Har'a maaltu argame? Kan akka kanatti na dhaggeeffattu. Mata duree isaa ogummaa jedhutu natti tole. Dhugaa jettaa? Iyyee maali? Jechuun erga yoo miti ogummaan si hawwachuu jalqabe jedheen waa'ee kubbaa saaphanaa yookiin waa'ee kubbaa miilaa si taasaa jira miti bara akka akkasitti hin fakkaanne jedheen. Ani ogummaatti xiyyeeffachuu jalqabeera. Inumaayyuutuun sitti himin. Walaloo tokko barreesseera. Eenyu? Ati moo? Wantoonni jijjiiramaniiru tun siin jedhumo. Inumaayyuu ogummaan na waamnaan halkan irri barraa sa'aatii 9tti ka'een siif barreesse. Siif dubbisu? Tole naaf dubbisime. Egaa miira akka qabaatuuf teessee hin dubbisiin. Kaatee dhaabattee dubbisuu qabda. Dhaabbachuu. Dhaabbadheen siif dubbisa. Ani ifati ragaa baana. Karaan jireenyaa dheeraadha. Mata duree isaati? Ila gamme mata duree isaarraa kaaftee ishii boojjuu qabda. Si galeera miti? Sagalee kee ol kaaftee ejjennoodhaan anaa fi ati ragaa baana. Karaan jireenyaa dheeraadha. Kun hundi mata duree isaati? Eega. Xiqqoon dheeranne? Maarree xiyyeeffannoon inni guddaan isa miti? Mata dureen isaa dheeratus ergaan isaas akkasuma dheeraa waan ta'eef mata duree irraa eegalee waa'ee maalii akka ta'e hubattee yaadaan si hordoftee jechuudha. Anaafatti dhugaa baana amma jireenya dheeratu baala gogee harca'u miti kan umuriin gabaabbatu egeree keenya ijaaruuf kufnee waliin ka'a gaafa onnee wal dheessaa gaafa jannataa waliif ta'a yoomillee hin dagaddu isa na soogdee jettee na cuftee. Guyyaa tokkoof qofa miti ji'ootaaf haaloo natti kuuftee jireenya dheeraadha waan meeqa nu barsiise jibba keenya tichee jaarsoomee nu araarse. Yoomillee hin dagaddu na soogdee jettee sana cufte. Guyyaa tokko qofaaf miti ji'ootaaf haaloo natti kuufte. Jireenya dheeraadha waan meeqa nu barsiise jibba keenya tichee jaarsoomee nu araarse. Godaannisa jaalalaa dhoksaan dhukkubsannee ati sin dagattu mil'uu gaafa jalqabaa gaafa hidhiin wal nu gannee. Ija jabummaa na ta'u tarii miira adooti. Miira ribe gimmiddee hidhii keetti mandiide. Na tuffateen jecha keetii qorqalbii na dhiige. Ani sin dagaddu buufata hidhii kee jedha. Sorroobbata foolii keef dhandhama jaalalaa. Akka waraana sagleen bahee koontoma galaafate walunan na hidhii keenyaan onneen boojuu nu gonfate. Jireenyi gabaabduudha jedhu akka seenaa ji'a. Jireenya dheeraa ta'uu ishee anaaf situ ragaa ba'a. Jaallateetta? Baay'ee malee. Maal sin jedhu? Waan barbaadde? Galatoom. Ati garuu erga yoomiiti walaleessaa taate? Akkamitti akka ta'e hin beeku malee yeroo tokko namni hundumtuu walaleessaa ture jecha jedhu wayii tokko dhageera. Eeyyee. Namooti baay'een yeroo inni yuunivarsiitii barachaa ture walaleessaan ture yeroo inni haayiskuulii baradhu walaleessaan ture jedha. Salphaamoo? Kanaaf atis yeroo haayiskuulii ture barreessaan ture booda jettee akka haasoftuufidha kan barreessite. Egaa inni akkuma jirutti ta'e namni tokko gaafa waatti dhaga'amu gaafa waa tuqame waa barreessuu dandeenyaan inni barreessaa cimaadha. Ati kan barreessitees itti dhaga'ameeti? Jaalala keenya keessatti yaadannoowwan gaggaarii qabnu keessatti walitti mufannaa keenyatti araaramuu keenyatti kana caalaa mee wanti nama tuqu kan biraan jira?
Ati garuu nama raajii akkamiiti? Maal taate immoo? Konkolaataa shaakalsiisuu moo maaltu fide meem? Ani nan shaakalsiisii maal si galche? Konkolaataan si shaakalsiisa jettee yeroo barbaaddetti argattee qalbii shaatuuf jetteeti miti? Ati barqumaara namaaf hin baane kana taphachuu baay'ee madandeessa. Isa oolumaan ilaalla. Siin maal si ariifachiise? Dabalataan immoo waa'ee konkolaachisaa haasofna taanaan konkolaachisaan ana jedhee yoo akkanaan hin qixxaanne sirriitti beekta. Tolee inni illee haa ta'u. Mee konkolaataa isaa fidde ammati? Moo akka bara daa'imummaa keenya shiboo sana hojjettee akkasitti ofsiisuufi? Konkolaachisuu nan danda'a naan jettee? Maal konkolaachisuu qofa? Konkolaachisaa dorgomaa hin qabne kan ta'e hin beektu Dooktar. Maal konkolaachisaa kee kan ta'u barbaadeeti? Lakki ofii kootiif miti. Eenyudhaaf hiree? Hireedhaaf. Hiree fi? Eeyyee. Maaliif konkolaachisummaa si shaakalchiisuu hin jettuu nati? Konkolaachisummaa akka isheen baay'ee jaalattu beektamti? Dhugaa jettaa? Dhugaa kooti. Yaadichillee baay'ee gaariidha. Anis konkolaachisuu sirriittaan danda'a. Garuu immoo konkolaataa eessaan argadha? Isaaf hin yaaddee? Konkolaataa koon si dhaalchisa. Dhugaa keeti? An Dooktar Eebbaani waan tokko waadaa galee waadaa kootu raawwatee nafeen beekaa? Lakka akkas miti. Tasa waan hin eegne gatii natti ta'eef. Ilaa atumti jabaadhuuti. Turtii hiree wajjin qabdu tursiifadhu. Akka taate ta'eeti carraa argame hundumatti fayyadamiitii laphee ishee keessaa gurbaa gahumee jedhamu sana baasuudhaaf taphadhu. Kuni rakkoo hin qabu Dooktar. Ergan carraa kana argadhee maal gochuu akka hin qabu ofii koo yoo beeka. Egaa fardi biraan gaa malee waraanu miti. Dhugaadha. Iftuu wajjin walansi barsiisa. Iftuun haadha manaa kooti. Tarii hojiidhaaf ani yoo bakka biraa deeme akka rakkanneef jedheen akka isheen sii kennitu walansi barsiisa. Dooktar Eebba dhugumatti maal akkasiin jedhu beeku. Egaa dandeettii konkolaachisummaa keettiin dhaadachaa turte kana si madaalee si qoruun qaba. Akkanumaan lafaa ka'ee konkolaataa koo fuudhee sitti hin kennu. Achi fuutee baatee konkolaataa biraatiin walitti buustee moo booda balaa biraatiin na saaxiluu keerra amma si madaaluu hin qabu. Homaa rakkoo hin qabu. Akka barbaadettis na qori. Yoom nama madaalta amma deemnu? Ay gurbattii nana. Maal ariitiin amma kana? Namichatu jedhani. Waggaa baay'ee ijji isaa jaamaa ta'e tureetu. Ijji kee borusii banamaa nana akkamitti bulee jedhee. Rakkoon qabu borusiif taanis hin qaqqaba. Garuu namichi kun nama akkamiiti? Koomsi yaada kanaas kan isaati miti? Gaaffii yaadi isaa kan eenyuti jedhuufi eeyyeen kan isaati. Nama akkamiiti kan jetteef immoo baay'ee nama gaariidha Dooktar Eebbaan. Kuni maal isaan nama gaariidha? Baga dafee iyyuu hidhame malee otoo tureera ta'ee waan kanarra caalu waan hamaa hojjeta ture. Kanaaf hin galle tokko garuu gammee firee adda baasee sii firee ol jaallachiisee kana gidduudhaa maal argata garuu namichi kun? Kanaaf gammee keessa hireedhaaf miira dhugaa kan qabu eenyu akka ta'e waan hubateef natti fakkaata. Akkasii miti? Kan biraa immoo maal shaakalsiisuu yaadde? Guluffii fardaa moo utaalchoodha kanatti yaada jirtu? Oloompiikiif miti bar kanan shaakalsiisuun. Ati wanti tokkoon keeyyuu nama namu. Hoo. Milkaa'eera naan jedhi kan. Milkaa'uu qofa moo? Bravo. Dubbisuu qofatu hin taane nayyee deleesseef hin siin jedha. Jaalattiitti naan jedhi kan. Jaallachuu qofa moo? Afaan bantee na ilaalaa turte bara. Yeroo sicha waanuma looreetii wayii ta'e natti fakkaate. Wanti guddaan kanaan milkaa'uu keenyadha. Kan hin jedhu yeroo tokko namni hundumtuu walaleessaa ture jedhee kan hin sitti hime sana itti himteetta? Wanti naafe tokko hin jirutu siin jedhu moo? Wanta ati natti himte keessaa wantan tokko iyyuu nan bisne. Kanaafidha bara afaan bantee fajjijjee kan na dhaggeeffachaa turteef. Aboosiif gammadeera. Qaamni kee hundumtuu ilkaan ta'e bara. Galatoom. Ani dhugaan siin jedha. Yeroo hundumaa si wajjiniin hin jira. Amma dhumaatti immoo wajjiniin falmanna tole. Dhugaa dubbachuuf oolmaan kee baay'ee natti baay'achaa jira. Kun oolmaa miti. Dhugumattiin si gargaaraa jira. Kan inni si gargaaraa jiru garuu si qofaaf yaadee miti. Maaliif hidhare? Garbummaa yaada kootii jalaa bahuufi. Kun immoo maal jechuudha? Ila maal seete gamme? Namni kamiyyuu rakkoon isarra ga'e nama biraa irratti akka ga'u barbaadu. Kan jaalatan dhabuun immoo maal akka ta'e namni ana caalaa beeku hin jiru. Miidhaa isaa osoo hin beekuu immoo yoo hin callise gaaffii sammuu koo keessaa bahuu hin danda'u. Kanaafuu garbummaa sammuu kootii jalaa bahuudhaaf si gargaaraa jira. Ila gamme. Hariiroo biiftuu wajjin qabdu dhiisi.
Tole. Digital diary koo 15ffaati. Murtoo kana murteessuu kootiin natti murteessi. Ani jituun jireenya kam keessattiyyuu keessumaa immoo namni ani baay'ee jaalladhu filannoo isaa lammaffaa yeroo na godhu ilaaluun barbaadu. Nan gadda. Kana booda garuu onnee koo waliin malee sammuu koo waliin duukaan bu'u. Afachumaan suudha maaliif naaf hin deebistu? Maal jedheen si deebisa? Gaaffii salphaa dabar. Yoo nani rakkoo keessa jiraadhe anaaf jettee lolta moo loltu? Hin lolu. Maal? Jiitu dhiifama. Namoota as jiranii fi hiriyoota koo kana hundumaa dabalatee nama kanan jaalladhu sadarkaa sadaffaa irrattidha. Sadarkaa lammaffaa irratti immoo siiniyan si jaalladha. Sadarkaa tokkoffaa irratti eenyudha jetteetu na gaafatte immoo addunyaa kanarraa nama obboleetti koo caalchisee jaalladhu qabu. Ati garuu na jaallataa jetteetu na gaafatteeti. Si jaallachuu koo obboleettii kootiin akka kadheessitti agarsiisa. Naaf leetu koo aduutu siin jaalladha. Na hubadhu bareedduu koo. Obboleettiin koo waan haaf waan hundumaa kooti. Garuu yaada gaarii natti fakkaata. Shakkii yaada gaariidha. Bu'aas nuuf argamsiisa. Ergati amma kanatti amantee itti adeemna. Kan ajaa'ibu Dooktar Eebbaa na booda barte. Garuu mala isa tokko tokkoon gadi fageessitee barteetta. Egaa dhiira mitiire hundi isaanii tokko. Waan hundumaafuu Dooktar Eebbaa wal qabatee sirriitti of eeggannoo gochuu qaba. Maal? Dhimma kana eenyullee beekuu hin qabu. Eenyullee taanaan. Rakkoo hin qabu. Yeroo ammaa gasimboota akka himneef isheen hin jirtu. Akkasii keessumaa isheetti immoo otuu jiraatte iyyuu dhaga'uu hin qabdu. Maaliif? Isheedhaaf ogummaa ishee waan ta'eef nu gargaarti bara. Hojii ishee yoo ta'u hojjechaa hojii irratti jijjiirama maalii fidde?
Ani fi ati utuu ragaa kana finnu ta'ee Dooktorri Eebbaa yoomillee taanaan hin qabamu ture. Dhugumatti sirrii jette. Hin beeku garuu Rakkoon qabu. Afadhu. Dooktorri Eebbaa duuba nama jiru baruu ni barbaadda moo barbaaddu? isa nan barbaada malee. Erga kas ta'e yaada namatti nima jedhu sammuu kee keessaa baasi. Simboos yeroo taate immoo adeemsa seeraa maal jettee yeroo keenya gubuurraan kana fi waan fayyaddu hin qabdu. Dhimma kana citiidhaan qabannee anaafati furmaata irra ga'uu kan dandeenyu anaafati yoo horii galleedha. Erga jettee tole. Shirii siin boodookstan yaaddan maalidha? Na hubadhu maalo wanti hundumaayyuu nan sirreessa. Amma ammaatti eessa turte? Dogoggoree si miidheera. Maaloo dhiifama naaf godhe. Kadhaa yeroon isaarra darbe of tuulummaan gadi miti. Maaloo carraa tokko qofa naaf kenne. Carraa tokko qofa. Carraa tokko naaf kenni? Eeyyee carraa tokko qofa naaf kenni. Carraan maqaan isaa maal fakka carraa ta'e beektaa? Deebi'ee waan hin kennamneefidha. Lammata hin jiru. Kanaafuu tun akkasiin si kadhadhuu na dhistee deemuufi? Gammii. Yeroo baay'ee siif obseera. Seegeera. Akka ati jijjiiramtuuf baay'ee seegeera. Ati garuu homaan jijjiiramne. Kanaafuu kana booda. Gammii. Gammii eessa deemte? Sitti naasaa jira bara. Na waamte? Na waamte qofa moo? Akka spiikarii DJ ta'uu malee waantu natti hafe. Waan hundaafuu waa'ee maalii yaaddaati kana hunda? Yaadni illee dhiba jetteeti. Durbeet akkanatti of gattee yaaddu kun garuu hagam carra qabeettidha. Waa'ee durbaa akka yaadaa jiru akkamitti barti? Kanas ta'ee sana waa'ee barnootaan dhiphachaa jira naan hin jettu. Waa'ee shamarranii keessaa maal tokko na ajaa'ibu beektaa? Ani maalitti waa'ee shamarranii beekaate natti hime malee. Yeroo ijoollee turre sodaa jibbaa turre. Daree barnootaa keessatti illee yoo jeeqne barsiisonni shamarran lama gidduu nu kaa'u turan. Warri jeequmsaan rakkisaa turres isaan gidduu gaafa nu kaa'an callisnee afaan keenya walitti qabannee teenya turre. Hiriyoonni keenya dhiiraa immoo eebeluu bukkee taa'ee jedhanii nutti qoosaa nu saalfachiisaa turan. Yaadatta yeroo sana abaluun si jaallate yeroo nuun jedhan fuulli keenya baqee lafa lixu nu dhaabna ture. Maal qaba osoo amma ta'e? Xiqqoo gaafa guddannu immoo shamarree asoofsiisuun ija jabummaa waan barbaaduuf dhiirri ija jabaatee shamarree tokko gaafate akka waan leencaa ajjeesetti ilaalama ture. Isa booda dhaqee asoofsiisee jedhamte torbee tokkoof dubbii ijoo taata. Ammas immoo dargaggoomte shamarree tokko asoofsiisuun akka qaroominaatti ilaalama. Inni yeroo asoofsiisu nama dhiba. Mucayyuu namni meeqa asoofsiisee dadhabe jecha tokkoon amansiisee bar jedhamta. Jedhamtee mooraa mana barumsaa keenyaa keessatti Roomiyoo fi ijoollee taata. Imala amma kana keessatti garuu hubatteetta? Ijoollummaatti sodaannee xiqqoo gaafa guddannu immoo asoofsiisne. Xiqqoo gaafa guddannu asoofsiisnee yeroo dargaggummaatti seennu immoo jaallannee jijjiiramni keenya garuu sin ajaa'ibu jireenya keenya amma dargaggummaatti jiraanne keessatti shamarree tokko sodaachuurraa amma asoofsiisuutti. Asoofsiisuurraa immoo gara jaallachuutti dhufne. Kun jireenya keenya keessatti shamarran gahee akkamii akka qabanidha kan inni agarsiisu. Ammamis immoo murteessoo akka ta'an. Kan akka yaaddu kan si goote hireedha miti. Gammii gaaffii tokko si gaafadhu. Jechuun dhugaa isaanaatti himta yoo ta'e. Waa'ee biiftuu maal yaadda? Jiitu atis barsirriin goone. Maalan balleesse? Nama lolaan biyya dadhabsiisee nama meeqa rakkisaa tureetu ammaan booda jijjiirameera. Nama wajjin waliin lolu jedhee yeroo sitti immoo sangaa yookaan korbeessa wayii qaltee waaqayyoo kee galateeffachuu yoo qabdu ati immoo irra deebitee osoo nama wajjin wal dhabee narra goltee lolta moo loltu jettee gaafattaani? Otoo si ta'ee maal goota? Maal? Durbaati jaallattu. Fakkeenyaaf amma giiftiin osoo dhiironni baay'ee ishee rakkisan yookaan ammoo ishee dorsisan caljetee biraa deemtaa natti himi. Isallee osoo hin argu danda'ee biraan darba. Anis kanuman jedhe. Waan biraa san gaafanneen. Durbi immoo kan isheen ittiin boontu. Yeroo hundumaa gaaddisa kan isheef ta'u barbaadde. Jiitu dhiisi. Saamsooniif jettee waggoota meeqa akka dhamaate beekta. Bu'aa bahii fi rakkina meeqa keessa akka dabartees immoo dagachuu hin qabdu. Meen itti ani maal godhu yoomi? Ani bar dubara. Dubartiin immoo kunuunsa barbaaddi. Kanaaf maal gochuu hin danda'a? Jechuun akka dhiifa maal tokko. Teeleedha.
Ani immoo giiftii kanatti fakkaatee muddamuun koo. Argitee bakka ati isheef kennite. Otoo teenyee wal biraa haasofnu yaadni kee ishee bira jira. Anis kanan jechaa ture kanadha. Saamsoon bira miirri akkasii kan ture yeroo jalqabaa irratti. Sana booda dhimma naaf dhabu eegale. Ana caala obboleettii isaa faana yeroo dabarsu ishee faana dhamoo eegale. Jaalalleewwan yeroo jaalala eegalan jaalalaaf tokkoon isaanii dhimmamuu fi taateewwan uumaman murteessuu danda'u ta'a. Isheen garuu kan isaa taate akka haftuuf kunuunsi inni godhuu fi murteessaadha. Durbi akka hanqaaquuti. Kunuunsi ta'een qabattu taanaan yookaan tokkotu bilcheeffata yookaan ammoo tokkotu sirnaan hammatee ho'ifata. Durbi dheedhii taateen turtu. Maali nan sobe moo? Hiriyoonni hundi keenya walitti qabamnee taphachuudhaaf yeroo gaarii dabarsuudhaaf yaadaan ture. Taphichi immoo adabbii qaba. Adabbiin isaa maal haa ta'u jedhee baay'ee dhiphachaan ture. Garuu immoo ati yaada naaf kennite. Yaada akkamii? Isa yeroo san argite. Ati garuu nama akkamiiti? Hiriyyummaaf, tokkummaaf, jaalalaaf arsaan ati kaffaltu baay'ee na ajaa'iba. Ati osoo jiraachuu baatte akkanatti walitti dhiyaannee jiraachuu keenya iyyuu nan shakka ture. Namoonni osoo hin jiraanne addunyaan argitu kun duwwaadha. Addunyaan akka mi'aawu kan godhe jiraachuu namootaati. Atoo dhuguma namadha. Mana adabaa deemnee Dooktar Eebbaa gaafachuu yaanneetu. Maal jettanii gaafattu? Shira kana duuba eenyutu jira jenneetu. Maal? Eenyutu sin ajaje? Eenyu waan taataniif immoo kana gootu? Qaama seeraa isa kamtu sin ajaje? Namichoo, ani ergan du'ee margin jechuun erga baay'ate ofittummaa keessaa isa tokkodha. Amala isaa sanaan ofiif mana adabaa keessa jiraatee namni eenyummaa isaa dhoksee isa wajjin hojjetu sun bilisummaan yeroo inni jiraatu inni gammachuu qaba. Sababni isaa inni ofiisaa caalaa eenyumaan iyyuu hin jaallatu. Kanaafuu tooftaa mataa keenyaa yoo gaafanne nama sana haaloo ba'uuf jedhee dubbachuu hin dhiisu. Kanaaf iyyuu kan hundumaa dhoksaa kan jirtuuf ofii kee akkan ispeektara taateetti of ilaalteeti kaa. Hojii ishee ofii kee hojjechuu barbaaddeeti jechuudha. Qoosaa fi tuffii nama kanaa hiriyaa koo ana caalaa hin beektu jetteetu miti. Ani kanan jedhu yaada kana utuu nan hin yaadin maaliif na dursitanii yaaddan jechuu keedha? Yaada keessa gowwaa waa hin baafne kana qabattee ispeektar Simboo maal gooti? Dooktar Eebbaan kan qabame ragaa nuti kennine. Isheen seera otoo jettu yeroo keenya ajjeefti. Maal kan jettu kana? Akka waan yaada guddaa ta'etti ilaalteen ispeektar Simboon beekuun qabdu jettaa? Amma naaf gale. Kana hunda qabaa na gadhiisaa kan jettu inspeektara sana waan jaallatteefidha miti. Intala jaallatte kabaja ogummaa ishee dhabsiisuu kootiif dhiifama. Garuu immoo akka ati beektu kana nani barbaadu. Seenaa! Jalqaba irratti nama mana mala sirreessaa jiru yakka sana ilaalchisee qunnamuus ta'e jettee immoo itti yaaddee yakka sana seera jalaa dhoksuun seeraan akka nama gaafachiisuun beektu. Kanaaf bar qajeelfama dursuun yeroo ajjeesa kanas siin jedha. Ati ammayyuu waa'ee seeraa fi hojii maataa haasa'aa jirta. Nuti immoo kan haasa'aa jirru waa'ee haqaati. Seerri fi dhugaan immoo garaagaridha. Kanaaf hin galle seeraaf dhugaan maal akka ta'e beekuudhaan ati inspeektara caalteeti. Kanadha kan si'afi. Ani eenyurrayyuu nan caalan jedha. Jette bar kana caala akkamitti jechuu barbaadde? Egaa hanga isheen hooggantoota koo beeksiseen qaboo yaa'ee qabamee boordii murteessee adeemsaa fi kallattii nama naaf kennamutti otuma isheen akkas jettuu namtichi sun yoo bee'o. Waan hundumaaf Dooktar Eebbaa dudduuba namni akka jiru akkamitti barte? Eenyutu immoo sitti? Giiftii. Giiftii eenyutu sitti? Inspeektar Simboo. Argitee? Yaada kana isheetu fide. Hojii ishee waan ta'eef, hojii ishees immoo sirriitti waan beektuuf. Eenyu, yoom, maaliif, akkamitti, eenyummoo shakkamoo akka qabu sirriitti waan beektuuf otoo isheef dhiistee gaarii natti fakkaata. Lakki jette taanaan garuu dhugaa kooti waan asooftan hundumaa isheettaniif. Yeroo sana immoo maaltu akka uumamuu danda'u sirriitti beekta. Yeroo muraasaafis ta'u manna dabaa maal akka fakkaatu argiteetta. Yeroo lammaffaafis arguuf jirta. Kan ammaa kun garuu baay'ee waan dheeratu natti fakkaata. Kanaaf yoo ta'u eegdee gaariidha tolee. Sammuun kee nagaa miti? Callistee dhiifaman gaafattuuni? Hariiroo isaan lamman gidduu jiru beekta? Maaliifan dhiifama gaafadha? Dhugaan dubbadhe bara. Dhugaa jiru dubbachuun immoo dhiifama naman gaafachiisu. Eenyu, yoom, akkamitti akka shakkamuu qabu waan beektuuf isheedhaaf dhiisi. Amma isaatti nama du'a sodaanne sodaachisuu isaati.
Osoo nama waa'ee biiftuu sitti hime waa'ee hiriina gaafachuu fidhamti. Eeyyee. Waa'ee lamaan isaanii maal akka yaaddu baruun barbaada. Dhugaa jiru sitti himu? Ilaa gammii agam beekutti ana caala namni sitti dhiyaatu tokko iyyuu hin jiru. Tole. Waan sitti dhiyoo jiru irraan siif eegale. Amma akka nama araada jimaa fi akka nama araada dhugaatii qabu warri jimaa qaamanne kottu deemnee jimaa qaamna. Warri araada dhugaatii qaban immoo kottu deemnee dhugaatii dhugnaa. Jedhaniini wanti hundumtuu bitaa natti galeera. Gara itti goruu wallaaleera. Kun fakkeenya hin taanedha. Akkamitti? Qamayee dhuguu danda'a. Wanta ati beektuun fakkeenya siif fudhannaan siif liqamsamuu didee miti. Inni guddaan yaadadha. Yaadicha fudhadhu. Yaada kam? Daandii lakkuurra jiraachuu koodha. Hireef immoo miira akkamii akkan qabatu iyyuu beekti. Biiftuun ajaa'ibi. Yeroon hiree waliin walitti bu'een isheetti siiqe. Biiftuun nama ajaa'ibaati. Maal? Bakka hiree amma buusuuf geessutti moo? Ishee waliin gaafan taa'u miira addaatu natti dhaga'ama. Mucayyoo laphee qulqulluu qabdudha. Kan ishee akkan ta'u barbaaddus maal akka isheen naan jettu beektaa? Maal siin jetti? Ani kanan barbaadu gammachuu keeti. Gammachuun kee immoo hiree bira jara taanaan sin dhiphisu. Yaadni kee bakka lamatti hiramurra yaada kee guutuun ishee waliin ta'e naan jetti. Mucayyoo ajaa'ibaati. Ana qofaaf akkasitti hin fakkaanne. Hireef illee baay'ee yaaddi. Hireefi? Akkamitti? Ammamsi jaalladhe kan koo akka taatu yoon barbaade illee ofittootee hiree dhiistee akka ati na jaallattu hin barbaadu. Otoo isheen akkasii jaallattu akka isheen miine. Anis durba waan ta'eef miidhama durbaa nan beeka naan jetti. Dhugumatti ishee ajaa'ibsiifadheera. Ani mucayyoo bifa qofa taatee natti fakkaatti turte. Dabalatammaa gan ishee beekutti nama akkasii natti fakkaattu turte. Bitaa natti galeera. Ammatti garaan kee maal siin jechaa jira jetteetu na gaafatte wanti siin jechuu danda'u tokko yoo jiraate wanta tokko qofadha. Maalidha? Hin beeku. Maalidha? Na taajjabdee moo? Gammee. Tokkoffaa qulqullummaa kiyyeessa kamiin asitti taajjaba. Lammaffaa maan hiriyaa keetti bara. Osoo yaada walxaxaa akkamii keessa galtee iyyuu akka keessa baatuuf hin agadhumaattis gargaara malee sin taajjabu. Tole, waan nu hubatteef galatoon. Ilaa gammee. Ofii keetiifis, onnee keetiifis yeroo kennitti yaadi. Waan hundumaa yeroodhaaf dhiisi. Yeroon moo wanti ni kennan jiru. Amma mana cufta. Bilbila namarratti hin cufu. Nama qaamaan dhufe nama bira taa'e tokko maal godhu? Waan natti hin tolleef kaa. Maaltu? Bilbila siif kaasu kanan dhiiseef. Guyyaa sadii guutuu siif hin mijanne? Deebistees naan bilbilli. Miira sirriirraan turre. Barreeffama tokko Facebook irratti argeen ture. Maal jedhe sitti fakkaate? Durbi tokko sittaasoo yoo hin barbaanne yookiin immoo yoo fedhii kee hin qabaanne afachuu firiijiin cufaa jira. Afachuu waan hojjechaa jira. Amma haasa'uudhaaf naan mijatu maal jettee boodan sii bilbila jetteetidha kan isheen bilbila cuftu. Ta'uu danda'a. Nuyi namoota gurguddoodha. Jaarsummaas ta'e wal gowwoomsuun nu barbaachisu. Maaliif dhugaa jirtu natti himta? Saamsoon dhugaa jettaa? Jijjiiramuun kee uummas itti mul'atu? Moo beekaa akkas goota? Antu qofaas ta'e jijjiiramne. Lammaffaa immoo sababa yeroo siif kennuun dhiiseef immoo sitti meera. Eenyutu sababa dhiyaatu hundumtuu amansiisaadha jedhe. Akka nama kana si gaddisiiseen barreen ture. Dhiifamu. Amma qofaa koo ta'uun barbaada. Kanaaf iyyuu naa deeminaan jechaa jirta? Qofaa koo ta'uun barbaada jechuun hiika biraa qaba? Dhugaa keetii? Mee xiyyeeffadhuuti jaggoo laali. Fuula koo irratti shakkiin mul'ata? Tole. Saamsoon. Yoo dandeesse yeroo muraasaaf gaaffii gochuun barbaada. Of dhaggeeffachuu waan hin barbaaduuf yeroo muraasa naaf kenni. Jechuun ispeesii wayii qofaatti na dhiisi. Maal godhinaan jechaa jirta? Poolisootattis ta'ee namoota kan birootti himuun kee ana kiyyoo keessa galchuurraan kan hafe maal faayidaa argata? Ani Dooktar Eebbaan hidhamee ati bakkee keessa bashannanaa qilleensa qulqulluu fudhachaa yeroo jiraattu waan na gammachiisu sitti fakkaataa? Kan natti murtaa'e guyyaa 12 miti. Waggaa 12.
Si galeeraa waggaa 12. Maal gochuun danda'are? Ani isin himne yookaan dabarsee isin kennine miti? Doktore Eebbaa sa'aatiin kee dhumeera. Nageessa miti sa'aatiin kee dhumeera anaan jiru. Waan gootu godhi. Dafiitii waan gootu godhi. Hin ta'u taanaan garuu waan kana hundumaa duubatti harka kee jiraachuu isaa dabarsee kennuudhaaf duubatti hin jiru. Yookiin mana hidhaa kana keessaa na baasii yookiin immoo asuma wajjin hin jiraan. Nagaan ooli.